Shinite, jinnite, jangade, dubbatu jira. Warri isaan mormu dhufee harka ibiddaan qabate mucaan. Sigaluma singal achi wal dha'uu jalqabdi. Jarumaa ofii wal dha'ee bar. Seennee lalallaa jechuudha. Warruma mucaa fi warra mucaa olii gadi hin deemaa turetti wal dha'e. Gareen tokko gara mucaa goree sunniin nagaan ba'e salaamu alaikum namni tokko hin jiru. Gareen gara isaa mormu marti isaa ganaa dhaama tokkochuu nafu. Waliin taate lamuun keessatti nafu jechuudha abbaa barbaadde taate dandeettiya. Yoo komishiin illee dubbate warra kaan hin akkenne maaltu si ga'ee jechuu danda'a. Kaan ammoo maa fudhattee jechuu danda'a birrii isaati. Kanaaf maraayyuu gingilchinee ma dubbachuu qabnaa jechuu barbaade. Tokkochoo qabna. Elu ani ilaal wannati nu hubachuu qabdu elu dhiifama godhi. Eega lolanii nutti man eega dallananii komishiina irratti wal dhabanii dhufanii itti duulaa nuun jedhan. Sii galee ummataaf hin yaadne yookaan siif hin yaadne waan kana mucaan kun maallaqa sassaabbate si yaaduu miti. Utuu dhuguma uummanni ijoolleen mana madaamii saaksiidha kun. Ijoolleen mana madaamii saamamaa jirti birri kun isa siin ittiin nu saaksitani malee laphee ba'aa miti. An fudhachuun dhabe. Ijoolleen mana madaamii kennaa jirti an keessaan dhabeedha malee nu saaksitan birriin dhalateef miti. Wallaahi wabillaahi tu komishinii keessa sirriitti argitanii amma dhibbaa deemtani. Fakkeenyaaf abdiin miiliyoona 10 gaafatamne mitire gaafa miiliyoona 10 ga'u atoo beektaa maa nutti himtu gaa dhaabbadhaa itti laphee nu baatte waan yaaliif barbaachisu guuteera dhaabbadhaa maaliif jettee nutti himtu atoo beekte turte maaliif nutti himtan koreen Okay, miliyoona bar wanni jedhee ture bareedan. Miliyoona 8 guurre itti fufaa jecha. Viidiyoon akkasii waraabeta kana garre. garuu tokkee wanni jiru nu gaafanne illee immoo fakkeenyaaf akkana ka gaafatanii wanni kun maa gabbayaa rakkinnoonni kun gabba'u maali mucaallee rakkoo qabaa jedhan mucammaanu warroota biraa jira warroota haqaa sanniin hin dhiibaa jechuu warra kennaa sheekatu gurgurtooni jira akka barbaade haasaadha midhaan keessaan abbaa ta'e xixiqqishuutaniin ammoo hanirra wallaanii gurgurtootaan ammoo ni gaa jechuu barbaade wanni kun ni gaa jedhaniin ummanni sheekutiin gurgurtoota kanaa gabbaachuu jedhan haa gabaachuu kanaa guuru nama maal si ga'e wan jiraa miti wanni akkasii akkamitti deemee gadi deemee dhufee dubbii ufuma lallaaqatee mutaalleen gabbaatu silaa dubbiin lafarra dhumatuu qaba soo amanuu qabda waan sana waan makiinaallee bittee mana bittee kana bitee oromootiyaa waan kana baase anallee nama miidhamee yoonaa achi dalagee waa fiduu dhabuu ni danda'a kana kunoo akkana gubadheen inni waan kan inni baasee itti fayyadama kanaa hafe hagana yoo dandeettan irra naa qarqaaraa jechuullee jiraachuu hin qabdu. Maal waan kana ilu laal dhaggeeffadhu innarra duula banu wanni gaaffinatti ta'e innarra duula banu kaleessa gaafa konkolaataa bitu kaleessa gaafa yaallisaa ga'u maaliin nutti uummataa yoo laphee baateera ta'e yaallisa ga'eera. Makiinaa yaabbataa ture akkamii malee shofeera akkamiin yaabbataa ture kana nuu yaadde kan ofiif yaade malee. Kunneen amma bar warra amma walla'ee kanaa miti warra biraa jedha warri biraa kan jiraa miti oromummaan ni arga waan deemu kana birriin akka jirtu ni beekanii waan deemu kana ni arganii wanni kun dhaabatuu qaba ummata miskiina kun birrii guuraa ijoolleen biyya madaamii dalaytu kunniin guuraa ooluun qabdu wanni kun ni gaa yaalas ni gaa waanillee godhatamee ni jira bakka ni gaa warroota jedhu jira warroonni sun ni harkiin darbame. Warri kun diddee kottaa birrii kennaa nuun jechaa turte kan hundi siibadha. Warri kun egaa amma birrii guddaan kun jedha namni beeku jira miti manni ni beeka. Wanni kun akka dhaabbatu barbaada warra dhaabbatu sheekotiin gurgurdan tunniin birriirra wal lolte immoo warri wacu kunniin gara hedduu warri kunniin takkaa lamaa miti warri birriirratti wal lolte yaa nu saaksaa jirti abbaan naaf beektaa. Birrii warra fudhatee jira. Mataa akkanuma yaadatti siin boyyomsuu barbaade kana garaa nagu. Akkasi kaa yeroo baay'ee barii nama qabatanii warri waa gaafatu kun kan miidhamu kun nama qabatanii giddiibbaa nama fedhii hin qabne fa'aa kadhaa bakka warra barsiisu jira miti kadhan waa argatanii as keessa beekamtii argatanii waan kana godheedhanii beekamtii argataa deeman akkuma argataa deemu yeroo tokkotti kasaarta yoo kan dalai beekamtii ittiin argataa deema oromoon kun akkana namni kun waan akkana godhe waan akkasiisantu jira gariin waan qarqaarsitee waan ni deemu kun guutuun isaa gariin dhugaa miti. Digalee fidanii naman fidanii bakka ittiin achi waallee shakkalatanii beekamtii ittiin argatan. Kanuma jechuun barbaade maraayyuu girgir godhaakaa yaasaa jechuun waan barbaade nama takkaallee qabatanii deemuu irra. Nama tokko allaa komiinkoo ijaarama sheekii qeesii koreeti wannan kumataa jiru warra moo isa irratti duula banaa jiran nusa aasidii qabee nu saaksan saaksii nurratti dalagan
Nama tokko dhiisaan jiru bar. Nuti jalan deemnu amma booddee nama kuma tokko ijaarrannee bar yaada jedhaa kana fonqolchuu dandeenya. Maaliif akka jirru nun goomti ofirraa dhiibna jechuudha si galee. Amma dhufanii guyyaarraa ijoollee Kusiti xiqqaata miliyoona kudhantu sii mala jettanii koomatti barreessuun isaa gattu qaba. Eeyyuu akkana raawwata. Eenyuun gama kenne sun maqaa qabadha warra gama miliyoona tokko kuma dhibba sagalgalee waa kennu kana kunniin fira dhugaa jechuudha warra gammachuu okkurata gammadu. Eenyuun qoy akka keessa maqaan keessa asirratti mul'atu. Nama kuma jaha kana keessa amma eenyuun sireen argaa jiru qoya. Eeyyuma koofiyaan tartiibaan ta'a waan ta'eef koofiyaan kenna nama 22 kun fira jechuudha amma. Jabaadha nama kuma yaabni bayyaa keessa eenyuun gammachuu ibsatame. Itti yoo sadda. La ilaha illallah warri yaada kenna garagara illee gammada bara ijoollee jimmaa sana kanaaf jaaladha bara. Jarri paartii bira deeggaran soddumma. Ani waan bira deeggara soddummaan kenna akkuma jirutti. Thank you so much. Nama 28 gahee warri gammada. Abaazar illee gammadan maasha Allah tabaarakallah. Nasraddiin kiyya thank you so much. Another mafi. Shinii ta'e, jinnii ta'e, jaangaa ta'e kan dubbatu jira. Warri isaan mormu dhufee harka ibiddaan qabate mucaan. Sigaluma singal achi wal dha'uu jalqabdi. Jaruma ofii wal dha'ee bara. Seennee lalaallaa jechuudha. Warruma mucaa fi warra mucaa olii gadi deemaa turetti wal dha'e. Gareen tokko gara mucaa godhee sunniin nagaan ba'e salaamu alaikum namni tokko hin jiru. Gareen gara isaa mormu marti isaa ganaa dhaama tokkochuu nafu. Waalii taate lamuun keessatti nafu jechuudha abbaa barbaadde taate dandeettiya. Yoo komishiin illee dubbate warra kaaniin akka inni maal si jechuu danda'a. Kaan ammoo maa fudhatte jechuu danda'a barri isaati. Kanaaf maraayyuu gingilchinee ma dubbatuu qabnaa jechuu barbaade. Tokkochoo qabna. Eelu waan ilaal wannati nu hubachuu qabdu eelu dhiifamanaa godhi. Eega lolanii nutti man eega dallananii komishiina irratti wal dhabanii dhufanii itti duulaa nuun jedhan. Sii galee ummataaf hin yaadne yookaan siif hin yaadne waan kana mucaan kun maallaqa sassaabbate si yaaduu miti. Utuu dhuguma uummanni ijoolleen mana madaamii saaksiidha kun. Ijoolleen mana madaamii saamamaa jirti birri kun isa siin ittiin nu saaksitani malee laphee ba'aa miti. An fudhachuun dhabe. Ijoolleen mana madaamii kennaa jirti an keessaan dhabeedha malee nu saaksitan birriin dalateef miti. Wallaahi wabillaahi utuu komishinii keessa sirriitti argitanii amma dhibbaa deemtani. Fakkeenyaaf abdiin miliyoona 10 gaafatamne mitire gaafa miliyoona 10 ga'u atoo beektaa maa nutti himtu gaa dhaabbadhaa itti laphee nu baatte waan yaaliif barbaachisu guuteera dhaabbadhaa maaliif jettee nutti himtu atoo beekte turte maaliif nutti himtan koreen Okay, miliyoona bar wanni jedhee ture bareedan. Miliyoona 8 gurre. Oh, itti fufaa jecha. Viidiyoon akkasii waraabeta kana garre. garuu tokko wanni jiru nu gaafanne illee immoo fakkeenyaaf akkana ka gaafatanii wanni kun maa gabbayaa rakkinnoonni kun gabba'u maali mucaallee rakkoo qabaa jedhan mucammaanu warroota biraa jira warroota haqaa sanniin hin dhiibaa jechuudha warra kennaa sheekatu gurgurtoonni jira akka barbaada saadha midhaan keessaan abbaa ta'e xixiqqishuutanii namoolee hanirra wallaanii gurgurtootaan ammoo ni gaa jechuu barbaade wanni kun ni gaa jedhanii ummanni sheekutiin gurgurtoota kanaa gabbaachuu jedhan haa gabaachuu kanaa guuru nama maal si ga'e wan jiraa miti wanni akkasii akkamitti deemee gadi deemee dhufee dubbii ufuma lallaaqatee mutaalleen gabbaasu silaa dubbiin lafarra dhumatuu qaba soo amanuu qabda waan sana waan makiinaallee bittee mana bittee kana bitee oromootiyaa waan kana baase anallee nama miidhamee yoona achi dalagee waa fiduu dhabuu ni danda'a kana kunoo akkana gubadhee inni waan kan inni baasee itti fayyadama kanaa hafe hagana yoo dandeettan irra naa qarqaaraa jechuullee jiraachuu hin qabdu. Maal waan kana iluudhaan dhaggeeffadhu innarra duula banu wanni gaaffinatti ta'e innarra duula banu kaleessa gaafa konkolaataa bitu kaleessa gaafa yaallisaa ga'u maaliin nutti uummataa yoo laphee baateera ta'e yaallisa ga'eera. Makiinaa yaabbataa ture akkamii malee shofeera akkamiin yaabbataa ture kana nuu yaadne kan ofiif yaade malee. Kunneen amma bar warra amma walla'ee kanaa miti warra biraa jedha warri biraa kan jiraa miti oromummaan ni arga waan deemu kana birriin akka jirtu ni beekanii waan deemu kana ni arganii wanni kun dhaabatuu qaba uummata miskiina kun birrii guuraa ijoolleen biyya madaamii dalaytu kunniin guuraa ooluun qabdu wanni kun ni gaa yaalas ni gaa waanillee godhatamee ni jira bakka ni gaa warroota jedhu jira warroonni guutaan warroonni sun ni harkiin darbame
warri kun diddee kottaa birrii kennaa nuun jechaa turte kan hundi siibal. Warri kun egaa amma birrii guddaan kun jedha namni beeku jira miti manni ni beeka. Wanni kun akka dhaabbatu barbaada warra dhaabbatu sheekotiin gurgurdan. Tunniin birrii wal lolte immoo warri wacu kunniin garee dubar kunniin takkaa lamaa miti warri birrii. Birrii irratti wal lolte yaa nu saaksaa jirti abbaan naa beektaa. Birrii warra fudhatee Mataa akka nama yaadatiin siin goyoomsuu barbaade kana garaa nagu. Akkasi kaa yeroo baay'ee barii nama qabatanii warri waa gaafatu kun kan miidhamu kun nama qabatanii giddiibbaa nama fedhii hin qabne fa'aa kadhaa warra barsiisu jira miti kadhadhu waa argatanii as keessa beekamtii argatanii waan kana godheedhanii